Jira jirtu daawwattoota hordoftoota keenya kun ONN irraa kasanii darbu gaafa kamisaa qophii gaaddisa dimokiraasiiti. Qophiin keenya waa'ee nagaa misoomaa dimokiraasii haala yeroo irratti hundaafnee dhiyeessaa akka turre hunda har'as kana waliigalaa torbe kana keessa ta'e tokko irratti xiyyeeffannee waa'ee lakoo aniif baay'iluu qabannee dhiyaannee irraa hanga xumuraatti ni waliin turan immoo affeerraa kabajaati. Akkuma amma jennee baay'iluu bakka nagaan dhufte. Har'a kanaasuun waa'ee namicha waggaa 34 tokko filannoo malee abbaa irrummaatiin jedhu namoonni. Abbaa irrummaatiin. Namni tokko waggaa 34 aangoo qabatee pirezidantiin isa. Pirezidantiin isa. Isayyuu filatamne pirezidantiidhaan. Biyya sana keessa atumti natti himta waa sitti meen. Eenyu akka taate. Namichi sun waggaa 34 aangoorra jira. Biyyi sun warshaa tokko malee warshaa tokko hin qabdu. Warshaa tokko qabdi. Tokko hin qabdu. Tokko immoo hin qabdu. Biyyi sun heera mootummaa barreeffamee hin qabdu. Biyyi sun paarlaamaa hin qabdu. Biyyi sun paartii siyaasaa adda addaa hin jiru. Biyyi sun filannoo fi boordiin filannoo hin jiru. Biyyi sun dargaggeessa maleessadha. Biyyi sun kaabinoonni isaa kaabinee Iraaqii duriiti. Manguddootaa fi haadholii. Biyyi sun warra waggaa 34 dura bosonaa dhufeetu ministeeraa fi waraanaa ta'ee taa'a malee kaabinee isaa keessa dargaggeessi namni waggaa 50 gadi hin jiru. Biyyi sun hidhata dippiloomaasii Chaayinaa fi Raashiyaa irraa kan hafe malee homaa hin qabdu. Biyyi sun gaazexeessitoota hidhuudhaan Afrikaa irraa tokkoffaadha. Biyyi sun mana ijaaruun biyya sana keessatti hin danda'amu, qabeenya horuunis hin danda'amu, hoteela ijaarrachuunis hin danda'amu. Biyya sana seenuuf salphaadhaa bahuun dhorkaadha. Biyya sana lammiilee ishee biyya alaa jiranirraa akkuma waggaa 50 dura qajeelfama baaftetti socho'aa turteen parsantii 2 humna irraa kutattee jiraatti. Biyyi sun walabummaa amantaaf hin ayyamtu. Amantaan barbaadu dhufuu dandeessu kan mootummaan sii filate malee. Biyyi sun ibsa waan ekspoortii godhee alatti ergatu hin qabu. Biyyi sun biyyoota biraa keessatti hamma Koongootti nama leenjistee ergitee lolchiisuudhaan beekamti. Hanga Zimbaabuweetti nama ergitee ajjeesisuudhaan beekamti. Yaaluudhaan. Eenyudha hiphoon kun? Hiphoon kun biyya Eertiraadha. Mootummichi immoo mootummaa Isaayyaas Afeworqiiti. Akkuma jette biyyi mana barnootaa hin qabne keessumaa biyya yuunivarsiitii hin qabdu. Warshaan qabdu garuu warshaa tokko qabdi. Sammuu sitti nima maal akka ta'e warshichi. Warshaa tokko illee hin qabdu garuu warshaa tokko qabdi. Warshaa yaalu? Warshaa rasaasa oomishu. Warshaa rasaasa oomishu hin qabdu. Garuu itti dhiyaatteetta. Waanuma akkasii egaa biyya jedhamti egaa walabummaa ishee waggaa 34ffaa barana kabajette biyyi kuni Eertiraadha. Biyyi namni barate qawwee qabachuun aadaa fi dirqamatti ta'edha. Kan walitti hidhatama argatteetta jechuun danda'a. Warshaa tokko hin qabdu Eertiraan. Garuu warshaa tokko immoo qabdi. Warshaa tokko immoo qabdi. Warshaan sun maal jedhama? Warshaa saawwaa jedhama. Saawwaan kan inni oomishu lola. Waraana. Akkatti ajjeesan leenjisa oomisha. Qurxummii oomishuu qurxummii ajaa'ibaa qaba naannoo ishee galaanni suni. Waan adda addaa lilmoo iskiriptoo lama danda'amitti oomishuu lilmoo Itoophiyaa nuu dandeessetti. Iskiriptoon kun hindirraa dhufa. Linux jedhamu kun hindirraa dhufe. Maalumaafuu biyyi sun warshaan isheen qabdu warshaa tokkicha kan warshaa saawwaati. Kan meelootii qabdi turte inni waan jiru natti fakkaatu. Warshaan sun immoo kan nama waraanaaf leenjisu kan keessatti dubbiin xaxamee wanni ta'udha. Kanaaf hiphoo kee argatteetta biyyi sun Eertiraadha. Eertiraan mormituu hin qabdu, miidiyaa walabaa hin qabdu, pireesii walabaa hin jiru, dhaabbileen siyaasaa adda addaa hin jiranii, filannoo fi boordiin filannoo jedhamu hin jiru, heerri mootummaa hin jiru, gaazexaa fi reediyoon televezyiiniin dhuunfaa hin jiru.
pirezidantii namni takka muudamee aangoo qabatee irraa bu'ii jedhanii yaaduunis yakkadha. Biyya dargaggeessa hin qabne biyya manguddoof jaartiin jiranidha. Isaanuu biyya baqatanii keessaa bahaa jiranidha. Biyya bokkaan guddaan takka yeroo ganna tokko mootummaan gadi ba'ee ibsa kenna. Asirratti dasu gaaffii wayiin si gaafame ati keessumaa biyya Eertiraa kana faana aga tokko hariiroo walii qabdu turtanii keessa qubattanii. Amma fakkeenyaaf namni yoo dhukkubsate biyya hospitaalli gahaa hin jirre kilinika yookaan immoo biyya qorichoota adda addaa eessaa argatte? Kan si ajaa'ibu hojiin misoomaa biyya sanaa kan godhamu waraanadha. Hammana ijaarus, harriqicha kan dildila ijaarus, kan kilinika buufata fayyaa ijaarus, kan ibsaa gashus, kan hidhaa yookaan dibii godhus waraanu. Mahaandisiis tiriyaal inda iririidhaan baratanii dhufuma isaanii gochaa shaakalaan adeemsan keessa. Alaa namni dhufee achi galee hojjetu hin jiru. Amma gaa'u chaayinaan booda kan arganii waggaa 7 sinagnee jechuudha. 2018 achi dhufe. Ergasiin beekoo galtee malee namni hin jiru biyya sana. Ufuma isaanii godha. Kanaaf mana yaalaa ni qaqqabu. Mana yaalaa fi karaa irratti karaa ijaaruu irratti cubbuudha wanni qabu. Fayyaa irratti cubbuu bareedaa hojjetaniiru. Biyyattiin gammoojjiidha harki caalaansaa. Buusaa hin qabdu ni hin jiru. Lammiilee sheef qorichoota yookaan qoricha karaa fixume Gibsiidha garuu baay'een isaa karaa Gibsiiti. Qullubbiinuu Gibsi irraa gala. Shunkurtiin jedhan kuni Gibsi irraa gala. Waan alatti argattu hin qabdu. Otoo cimtee garuu otoo nama mootummaa yaaduu fi qabaatte qurxummii ajaa'ibaa qabdi. Yemaniin gama jirtu galaana gama jirtu sululaa Yemen gama jirtu waan achi keessaa qurxummii baay'ee galaana ishee keessaa fuutee fixxeef qurxummoonni gama Yemanii jiran as baqatanii gara Eertiraatti bohokanii jiru. Kanaafuu itti qoosu qurxummoonni illee mootummaan Eertiraa qurxummii hin qabu dargaggoota qaba. Dargaggoota adamsa malee qurxummii adamsa hin qabu. Safaa oomishanii gurguruu danda'u turan. Yeroo tokko kaampaaniin Hindiin faa waan Hindii miti Kanaadaa faa warqee baasuu jalqabanii turanii qoqqobbii fi hojii duulaa dippiloomaasii warri TPLF godhaniin mallas faa akkachi keessa ba'an godhanii amma darbee biyyoodhuma lafa qottee kan fuutee deemtu Chaayinaadha. Biyyoo ekspoortii godhu achi keessa Chaayinaan calaltee achi keessa warqii giraama amana argamee jettee gabaasteef malee mootummaan waan tokko inni godhullee hin qabu. Kanaaf inni ekspoortii godhu humna namaati biyya alaatti bahu. Dargaggoonni baqatees haa ta'u wannidha. Isaantu madda galii ta'aa fi midhaan akkuma dura jedhee bokkaan yoo gaaf tokko bareedee roobe ibsa kenna pirezidantiin bara dhufu uummata Eertiraa baga gammaddanii qonna biyyattii ishee ollaa keenyaa goomattuu yeettii sanaaf gargaarsa kennuu dandeenya. Yeettii goomattuu sana isheen yeroo hundumaa beelaan beekamti ishee gargaarraa Afrikaa fuun ergina jedha. Bokkaan gaaf tokko waan roobeef. Amma maaliif kana kaafnee baahilu dhiyeenya kana gaafa waggaa 34ffaa walabummaa Eertiraa laachisee pirezidantiin waggaa 34 aangoo irratti jiran obbo Isaayyaas Afawarqii haasaa dheeraa godhaniiru. Dirree kubbaa miilaa biyyattii keessatti dirree kubbaa miilaa tokkittuma dirree hin jirus inni goodumadha malee wanti ijaaramee tokko hin jiru. Tiribuunii qabaddee namni taa'u kanaa cimtu tokko hin jiru. Achi haasaa godhaniiru waan dheeraa. Haasaa sana keessa waan tuttuqaniiru jira. Mee akkamitti ilaalteeti? Isa lama tureen keenya mariin keenyarraa. Achuma dhufaa isaatii kaasnee gulaallu haasaan torban kana keessa dubbatame waan nama raajeffatu yookaan immoo waan nama dinqisiisus miti. Maaliif jibba Oromummaaf qabu jibba Oromoonni qabu addeeffatee kan baasedha. Duras yeroo abaawoon keessa taa'aa tures achi keessatti abaawoon maadheeffate socho'aa tures abaawoof waa yaadamte baay'ee kan hubatamuu qabu jechuudha. Abaawoof yookaan immoo uummata Oromoof waan godhan qabu dantaa mataa isaaf inni fiigaa ture. Torban kana keessa haasaa mootummaa Oromoof Oromummaa jechuudhaan kan inni haasaasee waa'ee mootummaa Oromummaa kana immoo anaafati mana kana teenyee yoo xiqqaate sagantaa 3-4 hojjenneerra. Mootummaan amma jiru mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa Itoophiyaa keessaa sabni Oromoo gar tokko qaba. Kaanis akkasuma qixa isaaniif maluun
keessatti hirmaatanii mootummaa ta'aniiru. Kanaaf mootummaa Oromummaa kan jedhu kun kan Oromoo laallatu, kan Oromoo fayyade, kan Oromoo hangeessa kan taane inni beeka jala muree garuu itti yaadee jibbinsa habashoonni kanaan dura Oromoof Oromummaa irratti qaban akkasumas immoo siyaasa yeroo ammaa kan hariiroo siyaasaa amma biyyoonni lamaan Eertiraa fi Itoophiyaan itti jiran kana tokko daheeffatee kaaniin dhahuudha malee Oromoo waan fayyadee Oromummaan miidhagee dagaagee kan itti argame miti. Maaliif Oromoon ajjeefamaa du'aa jira, Oromoon biyyaa buqqifamaa jira. Kan akka Oromoo ta'e waggaa torba kana keessattuu takkaa ta'e yuun beeku seenaa keessatti. Kan ammoo kanaan dura yeroo irra deddeebinee haasofne. Namni fayyaa gubateera, namni du'eera, jumlaan ajjeefameera, haati intala biratti gudeedamteetti ilmoo isheerra kaa'anii ajjeesaniiru. Kanaaf mootummaa Oromummaa miti gabaabamatti. Isaayyaas jibba mootummaa Itoophiyaa waliin qabu caalmaatti dhaadheessuuf yoo ta'e ala Oromoo Oromummaa kana wal qabatee waan Oromoon fayyadameeru jiru garuu inni mootummaa Oromummaa jechuudhaan keessumaa immoo PPT'n humnaa ol qollifatee yeroo inni waan arrabsoo fakkaatu gaggeessaa ture kana gidduutti uummata Oromoo tuqeera. Kanaaf sooshaal miidiyaa adda addaa irratti wantoonni inni dubbataa ture mufannaa uummata Oromoo fi akkasumas warreen fira qabsoo Oromoo ta'an biratti mufii uumeetu jira kanan taajjabeedhas. Roton baalu dhugaadha. Anis kanan taajjabe tokko kaasuudhaaf mee amala Isaayyaasii fi inni Itoophiyaaf saboota Itoophiyaa akkamitti ilaalaa jedhu tolaalle gaariidha. Maaliif haasaa hoggaan cuunfu booda ittiin deebi'a. Maal laallata hoggaan jiru haasaan isaa ani laallatu haalota addunyaa globaalii kan naannoo riijinaalii fi intarnaalii kan Itoophiyaadha haasa'e malee biyya keessaa tokko hin dubbanne. Biyya gaarii badhaadhinni jiru godhee bira darbe isatti nan deebi'a. Amma namoonni yeroo baay'ee Isaayyaasii Itoophiyaa diigamtee barbaada warri jedhanii intalan jiru haasaan jiru gariin immoo Itoophiyaan wayyaaneetu achi dhiibe malee Isaayyaasiin bara chaartiraa sanayyuu inni Itoophiyaa pirezidantiitu ta'ee Itoophiyaa tokko taasiseen bulchaa jedheetu yaada warri jedhanis jiru. Gariin immoo Itoophiyaattas deebi'uu barbaada warri jedhanis jiru. Garuu akkamitti ilaala Itoophiyaa isa jedhan akkatti nu badhutti naasaa jechuudha. Saboota sadii akka sadiitti ilaala Isaayyaasii. Saboota sadan kanaan ala warra kaan lakkoofsattuu ittiin kennu. Tokko Oromoodha. Oromoo Isaayyaas gaaf tokko sodaatee hin beeku. Hin tuffata. Titiisadhaa jedha. Eertiraanonni baay'een isaanii akkasi. Amma achi tureera miti. Eertiraanonni baay'een isaanii Oromoo. Uummanni isaa nama biyya kanaa Tigraay irraa kanaaf nama biyya kanaa hunduma isaa Amaaraa jedhu. Hundumayyuu atti Walaayittaas ta'e Hadiyyaas ta'e Oromoos ta'e adda baasanii ilaalanii nama asii dhageef Amaariyaa dubbate Amaaraa jedhu. Ni jibbu Amaara. Warri siyaasaas Tigraay irraa aarii waan qabaniif Oromoon kun gatiin qabu dakkuma titiisaa harka baay'ate malee lakkoofsa baay'ate malee akkamitti Tigreen miliyoona 6 uummata mana baay'atu bitti. Duris Haile Sillaaseefis Dargiifis baay'ina kana too qabuuti akka loonii oofamee bulee jedhanii tuffatu Oromoodhaan. Ammallee amara kana qabu haasaan isaa hin gaddaa kana calaqqisiiseera. Kana Oromoo sodaatuun tuffata. Bara 2018 yoggaa fincillee hammaatee wayyaanee golatti galchuyyuu hoogganoota kitaaba waameeyyuu kan dubbate jira. Ajaa'ibee Oromoomti amma kana tokko ta'ee ka'ee wayyaanee akkas gochuusaa yaadeen beeku abjuunatti ta'ee kan jiru akkaataa wayii haasaa wayii godhe Isaayyaas. Hammanuma Oromoo walii galee baay'atee ka'ee dhiira ofirraa kaasaa kan jiru kanaafuu abjuunatti ta'ee jedheera. Kanaaf gatiin qabdu waa jedhu tokkodha. Eertiraan akkas jedhe baay'ee tuffata Oromoodhaan. Amaara immoo akka ajaa'ibaa jibbu. Amaara akka malee jibbu. Sirna darbiin dhufee wal qabatee sirna biyyatti kolonii dhaan qabamne irraa Ixaaliyaanii booda Itoophiyaan koloneeffatteetti jedhanii fi hacuucaa sirnaa fi gochoota inni wal qabatee kan gaggodhame sana hunduma isaa Amaaraadha inni tamanu. Sirni turan hunduu sirna Amaaraati jedhee amana.
Kanaaf jibba gamaa qabu tokko fe'annetanii Amaaraan amanani. Hin jaallatanillee warra siyaasaa achi keessatti maqaa tokkummaatiin dhaqanii achi keessa maaddeeffatanillee wayyaanuma jibbuu fi dadhabsiisuudhaaf malee garaadhaa deeggaree hin beeku. TPLF sobeetu maqaadhaan gadi qaqqaba malee hin sodaata. Tagaaruu uummanni isaa uummata tagaaruutiin ni tuffatu. Maaliif nuti Jiddaa Tagaaruuti Asmaraan biyya qaroomtedha. Nu bira dhufaniitu hojii humnaa hojjetu jedhanii tuffatu. Gama siyaasaatiin garuu TPLF hin garmalee sodaatu. Kan maanuu nu tuqsiisee diriiratti nu mo'ate mallasidhaadhanii sodaatuuni. Jibbu garmalee jibbu. Jibba qabu sodaas qabu keessaati. Kanarraa haasaa inni hin gadda godhe tokko tuffii Oromoof qabu agarsiiseera. Keessatti olaalle toosa keessatti boodan deebi'a jedhee giloobaalii haala waliigalaa waggaa haasa'uu impeeriyaalizimii har'allee Afrikaa fi biyyoota warra kaan kallattiidhaan weeraree lolullee obaate ergamtoota isaa karaa akka BP faa bitamtootaan biyyoonni alaa tokko tokko nu loluu yookaan warra kaaniin bakka buufatanii lolchiifachuu barbaadu. Ergamtoota isaa bakka buufatanii. Maqaa biyya sanaa immoo dubbanne maqaa abaluudhaan jennee kan inni jedhu beekamaadha. Bakka buutota isaatiin PP faa jedha. Riijinaali immoo waa'ee haala Sudaan kaaseera biyyoota warra kaanis kaaseera. Amma haasaa inni godhe keessatti bilookii lama kaa'e Isaayyaas jechuun amma silaa yeroo tokko GCC warra jedhaman sana keessaa Qaataa qofaa ishee hafteetu gaafa Yemenitti duulanii Isaayyaas illee dhaqee gara warra GCC Gulf Coalition maalii kan jedhamu tokko jira miti GCC Saudi Arabiyaa hooggana. Isaayyaasis garee sanaa ta'ee Yemenii yoggaa lolantu ture. Yemenii keessa hawtii. Achi keessaa Qaatar diddee tafte GCC keessaa hafnaan Emireetii fi Saudiin faa Eertiraan faa warri kaan garee tokko ta'ani. Adeemsa keessa wal dorgommiin Emireetii fi Saudii jabaateenatu abbaa humnaa ta'a. Inumaayyuu GCC darbanii Afrikaa irratti fudhatama argachuudhaaf daldalaa fi waraana babal'isuu keessa galaniiru. Amma wal dorgommiin Emireetaa fi Saudii jidduu jiru Afrikaa kanallee adda qoodate gaanfa Afrikaa. Saudiin Ameerikaan miti amma Eertiraan garee Saudii keessa jirti jechuudha. Garee Eertiraa kana keessa jira Saudiidha, Sudaanii kan jeneraalicha Abdul Fattah. Kan Abdul Fattah Al-Buraan. Saudiidha. Garee Isaayyaas keessa jira Abdul Fattah Al-Buraanii Sudaan jechuudha. Saudii duubaan immoo Ijiptii. Isaan kuni TPLF faannoo warra mootummaa kana jibban. Hiriira siyaasaa tolfamaa jiru. Gamee tokko immoo Saudii Emireetii fi Itoophiyaadha. Amma otoo lolli akka Isaayyaas jedhutti lolli godhamuuf deema lola guddaa deemaa jira jedheera. Yootti waan eegalu fakkaata. Lolli jira meeshaa guddaa warri alaa ergamtoota isaaniitti meeshaa lolaa guddaa qarshaniiru. Kanaaf lolli hin hafuu jedheera. Amma gareen ammasii waame kun faannoo TPLF garee Dabratsiyoon jechuudha. TPLF amma tokko ta'eera iyyuuti. Geetaachoon dhiisee ba'e miti Eertiraa, Sudaan, Saudii, Ijiptiin hiriira tokkorra jiru. Saudii fi Ijiptiin kallattiidhaan qaamaan namni isaanii dhufee loluu baate meeshaa fi teknooloojii fi qarshiin isaanii leenjiin isaanii dhufa jechuudha. TPLF fi faannoon immoo kallachuma hirmaatu. Lolicha keessaa. Garee sanaan immoo qaamaan kan irratti hirmaatu Itoophiyaadha. Mootummaa Itoophiyaati. Emireetiin garee kana keessa jirti garuu isheenis qaamaan dhuftiin itti fakkaatu. Isheen teknooloojii fi waan ta'eetiin warri meeshaa itti gurguratanis egaa bakka lamaanuu ni jiraatu. Amma Chaayinaa fi Raashiyaa meeqa gurguratu. Cheekiin faa maalii kun warri Eeshiyaa kun Yukireen faa gurguratu. Isaan iddoo lamaaniifuu biizinesii waan ta'eef indamanuu taphatu. Amma gaa Isaayyaas lolliin ka'a. Ergamtoota Itoophiyaan seenaa ergamaa malee hin qabdu jedha. Waggaa 80 ergamaa turtee ergamtuudha irraatti jedha. Sirna alaatu ishee ergataa jedha. Duratti Raashiyaafis turtee, Ameerikaafis turtee maalii jedha.
Kanaafi gareen bilisiginnaa ammaas Oromoo bakka bu'u garuu waan Oromummaa gaggeessaa jedha gaa Oromoo wajjin wal qabnee ilaallu dubbii hamtuun asirratti. Waan Oromummaa gaggeessaa. Kush Impaayiriidha ijaaratu deemuu jedha. Dubbiin Kush Impaayirii kuni maalidha kaasaa kanaan duras gara waggaa 4 dura barreeffama tokko ministeeriin odeeffannoo biyya sanaa Yemaanee Gabra Masqaliin barreeffamee keessa warra yuunistoota jedhamanii achi naannaan kanaan kaafamee Kush Impaayirii ilaalla. Kan yeroo tokko obbo Shimallis Galaana Diimaa irrattis irreecha kabajanii haasaan kana akka biraatti gudunfanii babal'isanii xaxanii wal keessa qallaasaa fuudhanii ka jirbii fi qallaa wal keessa qallaasaniitu Kush Impaayirii ijaaruuf deemti ijoolleen Oromoo aangoo qabatteetti kunniidha. Oromoo isa kamtu filatee, Oromoo isa kamtu paartii bilisiginnaa ijaarratee, Oromoo isa kamtu bakka na bu'i jedhee, Oromoo isa kamtu faayidaa guddaa akka sabaatti akka biyyaattiyyuu argatee inni gaaffii wal falmisiisudha. Garuu isaanis warra aangoorra jiranis nuti mootummaa Oromootii jedhu. Oromoon immoo akkuma duraan kaaftee gudeedamaa, ajjeefamaa, saamamaa waggaa 7 guutuu ari'amaa lagaan nama qoqqoodanii mootummaa keenyadha. Sirna tuulamni ijaare deebisnanii gadi ba'anii falmu. Itoophiyaa teessisiin isheen xumuramne, Itoophiyaa piroojeektii hin xumuramne nutu xumura. Sirna goobanaa daacee jalqabe nuti immoo fiixaan baafna jedhanii Oromoo otoo adda qoodanii isa kaan konkolaataa fi qabeenyaaf maalii walii qoodaa isa kaan immoo rasaasaa walii filataa waliidhaa walajjiisaa akka wanta Oromoon achi kaa'etti haasaa isaan godhan abashoonni immoo fudhatanii Kuushii ijaaruuf deemu warra kaan liqimsuuf deemu jedhanii keessaaf alaa Shaabiyaan barreessanii Kuushii ijaaruuf deemu jedhamee barreeffame tokko barreessaa deemaa ture. Warri isaatiirra turanii fi amma immoo caccabanii bakka adda addaa dhaabbatanis yoo Oromummaa mangistuu jedhanii lallabaa turan. Jalqabummoo Ermiyaas Laggasee fa'aa gurbichi warra amma itti 360 irra jiran fa'aa warra amma isaan fa'aa gurbichumti nammaa si mootummaa deeggaraa ture amma muraqee faanootti galee gurba warra hawaasaa kana eenyuun ankar miidiyaa irra kan jiru kun fa'aa hundi isaanii iyyuu Minaalachoo Simaamachoo fa'aa hundi isaanii yoo Oromummaa mangistuudha. Oromummaan akka wanta sirna ta'eetti akka jaarmiyaa siyaasaa sirna siyaasaa biyya tokko bulchaa jiruutti ibsamaa akka ture. Kan tiyuun godhe Isaayyaas mootummaa Isaayyaasidha. Isa kana fudhatanii isaan Oromootti duulaa turan. Otoo amma lolli ka'ee ka'uunsaan oolu fakkaata. Warri humni gareen ammasiin jedhe kun tokko keessa jiran kan isaan fixan bilisiginnaa qofa miti. Oromoo hundumaa jiru. Oromummaatti duulu. Isaayyaasis kan kanaan dura dhoksaadhaan barreessanii maxxansaa ba'anii jaratti kennanii Oromootti duulaa ba'an sana akka wanta Oromoo fayyadamaa fakkaatee haasa'an sana eengadda kana dubbate. Xiqqoo ishee Oromoo fi Oromummaan adda akka ta'eetti. Oromoo bakka bu'uu jedheetti garuu PP'n sirna Oromummaa gaggeessaa jedha. Kana jechuun isaa naannee tokko Oromoo tokko ni deebiin. Oromoo tokko. Oromummaan yakkadhaa dhaaba siyaasaatii kan Isaayyaas wararuudhaaf jiru Oromummaadhaa kan nagaa dhowwaa jiru Oromummaadhaa. Jechuun Oromoon tokkollee sirna kana keessatti hana adda bahee ilaalamu hin jiru jechuudha. Sirni kun sirna Oromooti. Kan hunda godhaa jirus Oromoo hundadha. Boru itti gaafatamuuf deemaadha. Lammaffaa Oromummaa inni jedhuyyuu akka biraatti hiika qabaatee namni akka jibbu kan kanaan dura godhan sana mallee akkasi kan isaan itti deemaniifi. Kana ilaalchisee adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseera namoonni baay'een warri mormaniiru jiru. Warri immoo Isaayyaasii Oromummaa fi bilisiginnaa adda baasee Oromoo fi bilisiginnaas adda baasee warri gammadan jiru. Achi keessa tokko Johaar achi keessa jira. Johaar xiqqoon inni barreesse Oromummaa fi PP'n tokko miti jedhee garuu immoo mootummaan sirna kanaa fi Oromoo adda baasee baruunsaa immoo galatoomuu qabaa kan jedhu tokko. Amma asirratti dassu lamaan rakkoo guddaani mootummaa Shaabiyaa qofa komachuu miti. Jalqabummaa hundeen madda Oromummaa fi waa'ee Oromoo siyaasaa maqaa Oromootiin miidhuun kun kan ka'e baruma bulchiinsa PP kanaati. Keessumaa
Waggoottan torbaanas mootummaa matu ofuma isaa akkuma sila kaaste ofii labsate. Sirni kun sirna Oromooti. Oromoota aangoo qabate Oromoota abbaa biyyaati jechuun an of dhaadheesse an of labse isa. Sana keessatti mana hojii isaa keessatti abashoota garaagaraaf keessa galchee shaabiyaa mataa isaa keessa galcheeti kaan hojjechiisaa ture miree waggaa sadanaarraa. Lola waraana kaaba biyyattiitti adeemaa ture wal qabatee humnoonni shaabiyaa maal akka ta'e mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun maal akka ta'e gad jabeessanii beeku. Gola agarsiisaa ture mooraa humna qilleensaa kan bishooftuu jiru kan finxaalayyiin faannoo jechuun of waamtu maqaa Amaaraan dhahatanii kan haleellaa gaggeessan kun yeroo sana mootummaa kana waliin hojjechaa turan. Itti yaadanii akka Oromoon booriin kaane yookaan immoo Oromoon akka walitti dhufne itti yaadanii hojjechaa turan. Masaraa mootummaa kee ammuma keessa jirru keessatti Oromoo ammamtu waa'ee Oromummaa haasa'a. Saba kamtu jira. Ijoollee isaanii afaan beeku? Maatiin isaanii afaan beeku. Kuni Ormi hoosiin jedha yuusin dinku maaliif innumti as keessa jiruyyuu ana Oromoodha saba Oromooti yookaan immoo maqaa Oromootiin biyya bulchaa jirra Oromootu biyya bulchaa jira jedhee of dhaadesse ittiin of butuuf yookaan immoo ittiin waa tarkaanfachuuf ture wantichi sun milkaa'uu dhabuunsaa warra ammatti kaaste warra hiriira siyaasaan iddoo lamatti cabaniif carraaban. Kanaaf Isaayyaas sanatti dhimma bahee uummata Oromoo tuquu barbaade. Dhugaa keeti. Kanaaf mooraa amma bilisiginnaan Oromoo fakkaatee Oromoo tokko godheeraa misoomseera jedhamalee beela otoo jiru, hidhamuun otoo jiru, ajjeefamuun otoo jiru waggaa sadan kana keessa namoonni hayyoonni meeqatu hidhaatti fuudhamanii ajjeefamanii galaan irraa fuudhamanii abbootiin seeraan ajjeefamne dirooniidhaan dhumaan turre Oromoon. Ammas lola guddaa deemaa jira Oromoo keessa. Otoo akkasitti jiru Oromoo laga lagaan qoodanii waraqaa eenyummaa ilaalanii akkamitti ati as dabartee godina akkasii seente otoo jedhamu Oromoon mootummaa Oromoo jedhame. Isaayyaas Oromoo arrabseedha hin gadda. Oromoo fi Oromummaa adda baasee ilaale. Paartiin badhaadhinaa sirna Oromummaati. Paartiin badhaadhinaa garuu immoo Oromoo bakka bu'uu jedha. Oromoo fi Oromummaatti dhufe jechuun eenyummaa hundaatti dhufe jechuudha. Akkaataa itti yaaddu, akkaataa itti guddattee aadaa duudhaa keeti. Maal keeti? Personalitii kee hundumaa sabicha hundumaati. Oromoon hunduu Oromummaa keessatti jira. Oromummaan immoo sirna siyaasaa ittiin biyya bulchitu miti. Bilisiginnaan sirna Oromummaati jecha Oromoon immoo Oromummaarraa adda jechuun maal jechuudha? Naannee wanniidhaan associationiidhaan maal ta'uu danda'a maatimaatiksii keessatti Oromummaa bilisiginnaan tokkodha jechuudha. Maaliif inni Oromummaa fi Oromoon tokko miti garuu bilisiginnaan sirna Oromummaati jedheera. Associationiidhaan immoo Oromummaa fi bilisiginnaan tokkodha jechuu isaati manni. Kanaaf lolli ka'uuf deemaa lolli yoo ka'e immoo kan nu lolu ergamaa warra garee alaatii isa immoo sirna Oromummaati isa lollaadha. Jechuun Oromoo lollaa jechuudha. Oromootti duullaa jechuudha. Kanaaf Oromoon immoo hagam qophaa'eera. Oromoo kunoo bilisiginnaan isoo Oromoo gargar qoodee isa kaan kunoo kiiloomeetira 125 asitti naannessee wal shoomee wal muudee lafaaf maalii dachaa olii kennee isa kaan immoo hidhaa ajjeesaa maal olii godhaa. Miinzee olii ta'uudhaan galgala wal faarsaa kiiloomeetira gara 1,000 isa dhufeen maajii dhuftee lafa tuulamaan jedhani. Isuma as Oromiyaa keessaa dhufeen immoo maaltu si yayyamee jedhu. Sirna kana otoo Oromoo irratti akkas godhaa jiruuti sirna Oromummaatu duula banaa jira jechuun Isaayyaas ergaa hamaadha. Isaayyaas garee isaa jalatti TPLF faannoo Sudaansaa Saawudii fi Masrii qabatee mootummaa Oromummaa inni jedhu kanaaf assaayimentii kennuunsaa wanta ani argu tokko. TPLF faana walii galanii jedhama miti. TPLF faana taaktikaaf walii galan malee istiraatejikiin ta'uun jedhani. Maaliif jarri seenamti isaanii almeeqa wal lolanii, almeeqa wal galaafatanii, almeeqa ta'anii dhufaniiru.
Genocide sanyii balleessaa fi yakka sanyii balleessaa fi yakka duguggee dhala namaa fi yakka waraanaa fi yakka mirga namaa irratti sarbame Tigraay keessatti harki bal'aan humnoota shaabiyaatiin godhatame. Kanammoo Obbo Getaachoo jedhe. Maali gaa riipoortiin adda addaas ba'aa ture. Kuni uummata Tigraay fi shaabiyaa jidduutti wanni guddaa quurrama guddaa dhumeera. Warri siyaasaa kunis keessa faana seenaadhumaa waliin jaalatani. Garuu mootummaa biltsiginnaa waan jibbaniif diina waloo waliin lolannaadhaaf dhaqanii itti galani. Amma TPLFin kan dhaqee fi mircaa boordii irraa saqameeraa, qabeenyi isaa irraa fuudhameeraa, mootummaa faanas walii galuu hin dandeenye. Kanaaf wal faana taanee lollee yookaan Finfinneetti deebi'aa yookaan immoo uf danda'een jiraadhaa yookaan immoo paarlaamaa keessatti gahee qabaadhee muudama adda addaas waraanni kiyyas federaala keessatti qabaatee ministeerummaas argadheen naannoof dandeesse ta'een jiraadhaa. Kana achi immoo yoo ammaate biyya walaba ta'een jiraadhaa. Eertiraan beekamtii naa kennitiidha. Ilmaa yooma yaadni tokko jira beektaa miidiyaa hawaasaa kan deddeemaa jiru Federeeshinii Rippaabilikii Federaal Tigraay kan jedhu tokko jira. Federaal Tigraay sana kan. Amma kun ammaa kan herrega gama Tigraayitiin jirudha. Akka salphaatti immoo ilaalamu baay'ee wanta ilaalu. Isaayyaas immoo amma kana hin fudhata. Hin fudhata hoggaan jedhu Tarsiimoofi tole jedha. Tarsiimoon isaa immoo karaa lamaani. Tokko sodaa lolaa paartii mootummaa Oromummaa inni jedhe kana faana hin hafne fakkaatu kana faana kanaafuu fakkaanne kana faana lolli yoo ka'e TPLF ufitti butuun koo tokko lolli godhamu Eertiraa keessatti ta'uu hafee lafa Tigraayitu barbadaa, uummata Tigraayii fi qabeenya Tigraayitu barbadaa. Kanaaf lolli anaa fi mootummaa Oromummaa jidduutti lolli godhamu lafa Tigraay irratti ta'a. Ogeessi Tigraay naa qulqullooftii baddii kan jedhu tokko. Lammataa immoo TPLFin yoo biyyan taa'ee labse biyya beekamtii kennuufii fakkaatee abdii kennaafi beekamtii yoo kenneefi shaabiyaan mootummaa federaalaa faana kallattiidhaan lolatti walitti ka'u. Mootummaa federaalaa fi TPLFin walitti galu. Seeraan ala fottoqee deemuu danda'u kaa yoo dandame akka heera mootummaatti riiferendamii gaggeeffatee deemuu danda'a. Kanaaf mootummaa federaalaa Tigraay irratti lola bana hoggisa. Yoggaa lola banu ammas barbadaa'uu dhufa naannoon suni. Senaariyoo lammaffaa. Durayyuu itti akka baddu barbaada. Inni akka isheen baddu ollaa balleessuu hin dandeessu. Garuu dandeessa achirraa fixee akka isheen diina hin taanedha. Biyya kiyyaaf walabummaa Eertiraadhaa fi diinni tokkoffaadha inni kaa sodaatu Tigraayidha. Tigraay sodaata. Kabiraan amma namoonni baay'ee hoggaa odeessanii heera mootummaa Itoophiyaa sirna federaalizimii kana Isaayyaasiin hin jibbaa jedhu. Ni jibba dhuguma. Isaayyaasiin federaalizimii hin fedhu. Federaalizimii ani inni fedhu ani inni jibbuu fi akka namni baay'ee yaadutti natti hin fakkaatu. Ani immoo namni baay'ee maal jedhaa federaalizimii inni jibbuu Itoophiyaa keessatti Itoophiyaatu diddiigamti yookaan immoo Itoophiyaa inni barbaadutu hin dhufuu fi inni Itoophiyaa laafte argee achi keessaan saamuu qabeenya barbaada. Federaalizimiin immoo yoo jiraate Itoophiyaan hin jiraatti inni immoo saamuu hin danda'u. Naannolee garaa isaaniitti uf bulchu. Kanaafidha saamitaasaaf hin tolu federaalizimiin warri jedhan jiru. Ani immoo akkatti yaadutti ani inni federaalizimiin jibba dhugaadha. Federaalizimii kan jibbu tokko amala inni itti Eertiraa qabee bulchaa jiru saboota sagalee sanatu sodaadha boombii boru dha'uu danda'udha. Yoo federaalizimiin Itoophiyaa keessatti jiraatee dhugaan hojiirra oolee naannoleen afaan isaaniitiin fi aadaa isaaniitiin nama isaaniitiin bulchanii misoomnii fi dimokiraasiin yoo dhufa ta'e isaan sun illee gaaffii itti kaasu. Gaaffii itti kaasu noolun immoo gaaffii sabaati. Lammataa immoo Affaariin isa dhukkubu. Affaarii akkuma Ixaalii fi Faransaayiin bara Naappooliyoo fi bara Roomaanii sana Kurdii bakka afuritti kutan. Kurdii garii Turkii keessatti kutan bara Turk Impaayirii sana. Kurdii garii Iraan keessatti kutan. Kurdii garii Iraaq keessatti kutan. Kurdii garii Sooriyaa keessatti kutan. Uummata bal'aa kana. Kurdiin har'a akkuma Oromoo kana waggaa meeqa qabsaa'eera.
biyyan ta'a buruu jedhee. Kanaaf Affaaris amma bakka sadiitti cabeera. Affaar Itoophiyaa jira, Affaar Jibuutii jira, Affaar Eertiraa jira. Amma Affaar gara Itoophiyaa keessa jiru guddatee jira. Warshaan jira, koridariin kunis gaggarmee galeeraa fi naannoo isaanii irratti bakka bu'umsaan buluun akka bara wayyaanee hin jiru. Uummatuma Affaartu bulchaa jira, misoomni diddaa jira. Inni laga gama, inni daangaa gama qarqara galaanaa irra jiru Affaar kan Eertiraa garuu hin argasaas jiru. Gaaffiitti kaasa. Riphee loltoonni Affaarii kan Itoophiyaa lolan achi keessa jiru, kan isa sana lolan immoo as garana jiru. Adeemsa keessa maaf tokkoon taanuu jedhamee kun Itoophiyaan iyyuu akkasittiin bulchaa jirti jedhamee gaaffiif eenyummaa kaasuun Affaar suni Eertiraa balaatti fida jedhee sodaata namtichi. Kanaaf Isaayyaas tuttuqaan eeggaddaa suni lola ka'aa jira jedheera, lolli dhufuu deema jedheera. Sirni kun sirna Oromummaati jedheera. Oromummaan fi bilisiginnaa tokko godhee kaa'eera. Kanaaf lolli yoo ka'a ta'e dhufeen ittiin bu'u dirreema Tigraay keessatti dhaabbatee dhufa. Maaliif waraanni TDF jedhamuu fi Dabratsiyoon fa'aa dhaqanii achi galaniiru. Yoo Shaabiyaa lola ta'e mootummaan kuni kan fuulduraa dhaqee adda waraanaa dhaqee waraanuu fi warra Tigraay. Lafti waraanaas Tigraay keessatti harki caalaansaa jechuudha. Keessattuu inni lafoodhaan waraanamu. Egaa achumaan yoo lolli kaanan waa baay'ee foorkaastii gochuu dandeenya madasuu. Tigraayis miidhamuu qofa otoo hin taane yoo dhuguma lolli kaate advaanteejii adda addaa yookaan immoo bu'aa adda addaa argachuu dandeessi. Meeshaa waraanaa gama Eertiraarraan Gibsirraa galuu danda'a. Masrii hoogganee TPLF kun ba'uu danda'a. Amma yoo gana garaasaatti babba'ee meeshaa waraanaa galee TPLF malee uummanni Tigraay amma miidhama bara. Dirree waraanaa ta'a lamni sun. Inni sirriidha, inni waan dhokkatu miti. Ta'us TPLF duuteetti baddeetti jennee waggaa meeqa raakaa turre. Duqeettis taatee arginee deebitee harka micciirtees harkas micciirtee waan barbaadan godhataniiru. Lubbuun namaa as keessatti badeera. Amma immoo waan kun hin ka'a taanaan yookaan immoo balaan waraanaa kun deebi'ee dhufa taanaan dhuguma dirree Tigraay, lafa Tigraay, qabeenyi Tigraay, uummanni Tigraay akka dhumu beekaman. Garuu dhumaatii qofaaf immoo otoo hin taane asirraanis miidhaan jabaan geessifamuu mala. Akka haasa'amu miti. Maaliif Tigraayin hamma umurii keenya kana keessattuu argineera jabina isaanii. Lolli dhuguma kaataanaani TPLFiin dirree lolaa ta'a. Tigraay dirree lolaa ta'a. Garuu garamitti deemuu danda'u biyya wala badhanii akka Somaalilaandii kana laabsachuu danda'u. Innis immoo balaa baata. Tokko mootummaan kuni callisee hin taa'u. Inni hin taate jennee waan raagnu hin qabnu garuu. Yaadni akkasii ka'aa jira. Odeeffannoon akkasii ka'aa jiran maayii footooshooppii isaa ta'uu hin beeku malee sabaa himaa irraa kan naanna'u tokko. Dabballoonni isaanii jijjiiraniiru. Mucaan aktiivistiin kan Tigraay tokko kan miidiyaa Zaaraa kan jedhamu Staaliin Gabrasillaasee jedhamni maqaan. Inni sun gurbaan sun amma kaan miishiniif deemeera kan jedhamtu jira. Kan immoo akkuma ammaa haasofnu kana fiixaan baasuuf yookaan waliigaltee TPLF fi mootummaa Eertiraa daran akka cimuuf ergama fudhatee achi deemeera kan jedhu. Hubatte lamma Shaabiyaan duula miidiyaa propagaandaa sadarkaa lamaanii kan gaggeessudha. Dabballoota shifshifii jala jalaan kan oofsisuu fi amma faarsee bulaa jedhamu tokko jira. Akkan jallaadhaan faarsa nama gurbicha awwal eenyu jedhan sana warra akkasiitiin mootummaa beekaa karaa sadarkaa dakaatti oofsisa. Tokko immoo karaa mootummaa karaa ministeera Hajaa Alaasaa kan oofamutu jira. Amma karaa guddaatti ololli oofamu keessaa kan mootummaan dalagu karaa propagaandaa keessaa tokko Isaayyaas kanneen gaddaaseedha. Dhimma Oromoo kaaseera, dhimma Sudaan kaaseera, dhimma Kuushee kaaseera, dhimma addunyaa kaaseera. Imperializimii fi sooshaalizimii fi giloobaalii fi riijinaal jedhee adda adda kaasee haa dubbateera. Kan Tagaaruu fi TPLF tokkoon dubban. Maaliif beektaa amma yoo tilmaamne waraanni kun akkasumas ba'a taanaan hin dhufa taanaan durumas kaasaa turre baay'isuu. Humni Amaaraa kunis daran babal'ata hin cima. Hariiroo jabaa godhata. Eertiraan immoo Shaabiyaan
biyya kana diiguuf waan isheen hin goone hin qabdu. Waa'ee nuti taankii maan ta'een diroonii maan ta'een erguu ni dandeessi jennee tilmaamuu dandeenya. Waraana egaa akka Oromoo akka nuti amma hanaasaa jirru akka Oromummaan lolamaa jirutti waraanamuuf ka'etti dhaasoo. Malee paartiin bilisiginnaa rukutamuu baate waan nu galchuun qabu nuti akka Oromootti Oromummaa waa'ee Oromoof Oromummaa irrattidha kan qeeqni irratti ka'een. Kanaaf tarii waan kun isaan qophaa'anii dhufnaan Oromoon hagam qophiidha ofirratti hagam jabaateera. Mootummaamti ani Oromoodha ofiin jedhee faarsu kunu Oromoof maal godheera yerooma kanallee moo tuffii natti fakkaatama tuffatee humnoota alaa kana warra jedhan haasaan kana tuffatee nammoo jechuun akkuma kanaan duraa sana dhaadannooma haasa'u yoo ta'e tarii miidhaan irra ga'uu danda'a. Akkuma jette jarri immoo namaan iltu mootummaa bilisiginnaa hin jettu gaafa dhuftee si ajjeestu. Ati ilma Oromoodha. Ati ilma Oromoodha. Ati intala Oromoodha. Deema si ajjeesi si qalasin. Eenyutu si qala Shaabiyaa qofa miti. Hanguyya guyyaa as keessatti jecha raawwachaa ooluun agarta. Guyyaa adii akka shunkurtii fi Wallagga Bahaa fi kunoo Salaalee darraatti kan qalaa oolu inni sinsii jabaata. Otoo bilisiginnaa faana wal dhabee waggaa tokkoof akkasuma lama dura addan bahini kan Oromiyaa keessa galee lolaa ture waraana Shaabiyaan turre. Warri siyaasaa ragaa qabatamaa qabna jechuun warri siyaasaa kun ibsa baasaatti turan. Inumaa yoo waraqaan eenyummaa ka Shaabiyaa qabamee jira Wallagga Lixaatti. Dhufee waraanni Shaabiyaa jechuudha. Kanaaf yoo akka Isaayyaas jedhuu fi qophiin amma biyya alaa keessa deddeemamee wanti godhamu kuni yoo lola akkuma jedhame dhoose lolichi waanuma Tigraay qofa keessatti hafuu fakkaatu. Miidhaa guddaa dhufaa mana tokko tokko tuqaa ka'ee duuliin hin dhufaa qabeenya buusuun hin dhufaa isarra darbee immoo lubbuu Oromummaa irratti waan dhufu fakkaata. Mootummaan ani Galaana Diimaa irratti irreecha qabadhaa jedhee ofii mootummaan ani Oromooti ofiin jedhu otoo paartii siyaasaa Oromoon ta'in. Bilisiginnaan paartii eenyuyyuu miti. Mawaacoodhaan kan dhalatedha. Saboota hundumaa keessa jira. Mootummaa sanatu immoo biyya bulchaa jira. Kanaaf bilisiginnaan otoo kan Oromoo hin ta'in ani Oromooti jedhee himatee Oromoo irratti diina horaa jira jechuudha. Kanaaf gaafa lolli ka'ee Isaayyaas kunoo himeera karaa ijoollee isaa immoo haqaa duguugaa jedha. Sirni kuni sirni bilisiginnaa sirna Oromummaati jedheera. Kan isaan himatanis himaa turanis Oromummaatu nu fixaa jira jedhaniiru lolaa jedhaniiru. Himatanii Oromoo kan hundumaa fixu jechuudha. Maal faannoo namaaraa sirna Oromoo jechuun lallabaa baate miti reeffa kan maal nama ajjeesaa baate. Kan amma bilisiginnaa deeggaraa jiru Ermiyaas Leggesee barree isadha kan jalqabe. Sirna waa'ee Oromummaa kana. Kanaaf Oromoon ani waanumti namaan galle dessu erga akka jedhamte leeti fakkeenyaaf ati mootummaa ta'ii. Erga waa'een Oromoo sitti faarfama ta'ee erga waa'ee Oromootiinis of jajjataate maa galtee maa duuba kee waa'ee Oromoo fi Oromoota maal ilaala? Diinoo adda baasuu hin deemu lufaan itti dhufa. Amma dhuguma rakkoon adda bilisummaa Oromoo fi paartii bilisiginnaa jiru rakkoo TPLF'n ol ta'etu rakkoo Shaabiyaan ol ta'etu rakkoon KFO'n fi PP Oromiyaa gidduu jiru rakkoo faannoo ol ta'etu rakkoo kana furuun hin danda'amu. Maa biyya waliin qabu uummata walii jechuun saba waliin qabu. Aadaa tokko saba tokko keessa teessee maa deebite maa namni du'aadha mini isaanis ani beeku malee amma dhugaa dubbachuuf amma biyaas ditaate takka otoo dubbattee sirraa bareeda beekta. Namni dhaabilee amma dhaabilee Oromoo keessa maqaa Oromoon socho'an kunneen itti yaadanii barcufni nuun mala jedhanii qabsaaniin beeka namni maa du'aa namni maa buqqifamaa dirreen siyaasaa maa dhiphataa kanan dhagaan. Kana beekti Shaabiyaan iyyuu kan inni Oromoo tuffatuufi. Kana maaliif taa'anii dubbii fixachuun isaanitti ulfaata? Mootummaan kun dhiisan himtii tokko irratti olaalte akka ijoollee godhee waggaa Isaayyaas inni godhan suni tuffii irraa dhufa. Durasitti miseensa irratti Shaabiyaan uummanni sunillee Oromoodhaan sodaatanii hin beekan hin tuffatu. Tokko waliin galanii ergamtootadha titiisaa jiru titiisni qodaan banuu jedhu. Lookaa gama amma nama tuffatu gaa. Ammasii wanti godhamaa jiru kana sirna amma jiru sirna ergamaa humnoota alaa sirna biyya bulchuu hin dandeenye sirna Oromummaatii jedhu.
Garuu Oromoo laallatu immoo jedha. Kun amma akka qophii ijoollee tokko maal Oromoo laallatu jedheedha maaltu na dhibee gowwaan tokko. Garuu sirna Oromummaati erga jedhee paartiin kun kan Oromooti kan inni godhee Oromootu godhee jechuudha. Kanaaf tarkaanfiin gaafa fudhatamu Oromoo ulfaan fixuuf deema. Ana miti luka koos dhahee akka jedhan kanaati dubbiin. Kanaaf mootummaan otoo of ilaalee waan amma akkas dukkanaa'ee impaayera biyyattii kanatti bu'uuf deemus otoo ilaalee Ulaa galaanaa argachuuf iyyuu isa gargaaruu danda'a uummanni Oromoo bara. Ulaa galaanaa dhufuun kun asii Oromoo ajjeesisaa, Oromoo fixaa, Oromoo saamaa, Oromoo qoqqoodaa, Oromoo lagaan godina akkasii keessa baatee maa godina akkasii dhufte jedha. Ulaan galaanaa deebi'u sun maal fiduuf deema? Kan durii caalaa inni miila hin hammaata. Maaliif hammaata? Tilmaama keenya miti reddas. Maaliif hammaata yoo jette yaadimee anama takka gootummaa sabata tokko dinqisiifattee bira darbuun hin ulfaata beekta. Humna ol dinqisiifatte amma humna TPLF kan yeroo lola sanaan teessee eeguu yaaddu naannoleen hundi ishee hin hafne naannoon jedhamu biyya kana keessatti. Biyyoonni ollaa hin hafne. Ishuma amma diina jedhe amma fira walii ta'an kan shaabiyaan hin hafne. Qilleensarraan lafarraan hanga kana irratti roobsama baay'ee garuu amma Dabra Siinaatti dhufanii ammas Dabra Biraanitti dhufanii sodaachisaniiru. Tuffachuun ammam gatii akka nama baasu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed beeka. Tuffatanii paarlaamaa irratti haasa'anii dhumarratti waan qaanii fakkaatudha iyyuu malee dhaqanii harka cabbatanii harka wal qabatanii harka micciirtee TPLF harka micciirtee dhufteetu injifannoo galmeessiteetti TPLF mataan. Uummata Oromoo ajjeesteetti buqqaasteetti madaa bara uummata kana keessatti kan baraan hin banne kan baraan hin gogne keessee deemte ilmaan Oromoo hayyuu hedduu ukkaamsitee ajjeeftee fixxeetti. Haa ta'u garuu jabinni TPLF hagas marra nama jechisiisa. Kanaaf amma immoo TPLF dadhabduudhaan jedha maaliif erga mul'atu du'ee hamma kana fageessanii yaadanii saba isaanii biyya kanaas immoo uunutu bulcha waan jedhaniif balaan kun akka dhufuu danda'u yaaduu qabu turan. Lubbuu egaa waraana. Amma waraanichaa fi uummanni inni miseensa TPLF ta'es hin taanes hayyoonni isaanis keessaaf alaa gaaffii siyaasaa faayidaa miti gaaffii jiraachuuti. Haqamuuf deemu lafa kanarraa ture. Haqamuu mannaa jedhanii wal gargaaranii duulanii ilaalcha siyaasatti adda malee duulan isaanii cimina akka sabaatti qabanidha. Akka dhaaba siyaasaatti TPLF dhaaba badaadha. Kunis erga waraanarraa namatanii tokko ta'anii tokkummaa tiksuu hin dandeenye. Kan borullee shaabiyaan isaan alanfatee liqimsuuf deemu kanallee dhiisanii amma dhaqanii itti galaniiru. Isaan gaaffii tokkummaa bara gaafatu shaabiyaan immoo tarsiima tooftaaf malee tarsiimoo Tigraay faana horuu hin barbaadu. Biyya tokkos ta'uu hin fedhu akka isheen jabaattee guddattus hin fedhu yoo biyya taanaanii labsatan illee tolee jedhaan maaliif tokko akka addunyaan hin fudhanne beeka. Lammaffaa eessattuu poortii Eertiraatti waan fayyadamtuuf yeroo hundumaa ergamtuu taatee jiraattiif Tigraay. Akka garaasaatti shaabiyaa akkas godha Tigraayin yoo biyya taatellee. Akka garaasaatti. Inni abjuu ta'uu danda'a deessi biyya ta'uun kuni. Yoo kaasee akka Somaaliilaan ni gaaffii yoo kaasee hin kennitiif shaabiyaan kenniteefiitu itti taphatti isaa booda. Akka geewanni akka nama puulii taphatti maaliif biyya alaatti bahuudhaaf ulaan ishee hin qabdu Musuwaan immoo Eertiraati. Beekamtii biyyummaan sii kennaadha. Ergamaa jiraata hundumaa sammiisiif ni ta'ee jiraata. Kanaaf isatti taphachuuf addunyaanis immoo tolee hin jettuuf beekamtiin kennituufi. Mootummaan federaalaa callisee hin taa'u duulatti bana gaafa sana. Ammas naannoon sun hin daakama. Gaama guddaa keessa galaa yeroo sana immoo isaan sanaaf sagadee jiraata jechuudha. Olaantummaan Isaayyaas itti fufaa jechuudha. Kanaafidha barbaaddi shaabiyaan. Daawwattoota keenya haala yeroo irratti hundoofnee kan jenne kan fakkaata ture kan isinitti fakkaate bitadhaa kan isinitti fakkaanne immoo yaadannoo kennaa yookaan isaanii annidha yeroo hundumaa kan ta'uu malinnaa fi lafarra jiru laallee wanta haasofnudha. Isinis immoo waan dogongorree nutti maa fooyyessinis fooyyeffannaa jenna baay'ee nutti of hin dessu duulaatii Habtamoo Barraa immoo waraabee editii kan godhedha.
Kamisa torbee haaraa mibiraatii walitti deebinaa nagaaf haala gaarii keessa nuu tura immoo hawwii keenyadha nagaatti.